nagaa gaafadha. Namni Islaamaa haala biyya Arabaa immoo afaan Arabaa malee hin beekan waan ta'eef nagaa akkamitti gaafadha akkamitti nagaa jalaa qaba. yaa koo isanii miti taanuma Khalid fiyya galcha rabbiin yeroo hundana afa Khalid Mujaahidii jedhee yaa Johannes matakka kudhanii Ergaa Yohaannis irra jira. dubbisu eenyummaan haa dubbisu qoy wangeela ni qabdaa Nan qaba. Yohannes ayyee Yohannes dubbisi Ergaa Yohaannis. ergaa jira Ergaa Yohaannis tokko lammaffaa jira sadaffaa jira tokko kudhan ergaa Yohaannis lamaffaa boqonnaa tokko lakkoofsa kudhan hanga kudha takka. Anu dubbisu qoy islaamaatu nama dhorkamoo kiristaana dubbisi mokonnin ko Qoyna kaameeraa irra qabaafi. no inni haa baafatu innummaa yoo baafate ija isaa Waan wanni keessaa moobaayila irraa qaba naafaa sanan no dubbisa. silaachi bakka sana atummaan laaltee natti tola silaa Nan tola boqonnaa meeqattan nan laala irra deebi'ee nan laala. Qoyna kaameeraa si irra qabaa Kaameraa irra qabii fayyee. maaliif rakkattaati? Naasi jira mi anaasi jira mi ana gabricha keetii jira. Anytime anaasi jira gabricha kee. Bal'isa jiraatu. haa dubbisu innummaa ni qoy Yalla. akkana suuta biliqee irra jira Namni barsiisa kana fudhate. Hin fudhanne. kana hin fudhanne jechuun barsiisa barnoota Yesuus Hayyee namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufne garuu Akkasiin mee qoyna si dubbisaa obboleessi afaan Oromoo miidhaan irra deemu jirta. waan bici jira kanaafi Okay. Namni barsiisa kana hin fudhanne isin barsiisuuf yoo dhufe garuu mana keessanitti isa hin simatina. Nagaa iyyuu isa hin gaafatina. nama barsiisa kanan fudhanne laal kanan fudhanne Nagaumaa kanan fudhanne jechuun barsiisa kanan fudhanne mana keessanillee naqina nagaallee gaafatina jedhe Ustaad achuma ta'a. agar nagaa rama maal go nagaa mula namoota kun no kootu gana kootu nagaa raawwanni nurra daa'ira fedha. mukannen Hayyee waan kana ni yaadda amma jechuun nama islaamaa mana keessanillee galchina nagaallee gaafatina jedha waan ammoo kun wangeela egaa san qofa Yesuus Kiristoos akka jedhu nama gartee ani dubbii kiyya fudhachuun barbaane fidaana dura qalaa jedha si kannuu qalaa jedha Yesuus Kiristoos nama barnoota kiyyan fudhan si kannuu hayyee qalaa jedha gorraa jedha Lukaas sambana 19 Mokonnin hayyee dhagaa jira. dubbiin bar dubbii ajaa'ibaati Nabi Muhammad nama nan dhageenya fidaa qalaan jennee bar takka mee wangeela qoy basi ashirko Illee naa baasi wangeela illee naa baasi. basi ani argita wal Anaa jira qoy. Lukaas 19:27. Lukaas 19. inna lillahi Katabachaa deemati bakka nuti si baafnu katabachaa deemu okay? akkas katabadhu wallahi katabadhu afaan feeteen kareefu sanis katabadhu umrii teen irraanfatin namni sin shawwadin dhufe oromoodhaati Qalama nuusoo qiin qabannaa rabbe qiin qabannaa qooba taree buusan illee seera. rabbiin biyya islaamaa tana biyya nabi Muhammad keessa jirta biyya itti dhalate gartee si islaama malee rabbi sin galchin maal abbaa isii maal gootaan Bar mucaa kana waliin gurbaa kana waliin biyyaa baane feetan. abshir wal jabeeffadhu waa takka Qiin qabadhaa qoo hin qabadha. qabadhu amma keessaan kareefu ergaa Yohaannis lammaffaa lakkoofsa tokko boqonnaa tokko lakkoofsa 10 irraa Boqonnaa tokko lakkoofsa 10 Yohaannis lammaffaa. kanaaf shaadaa siifi kasibira jirus waa shaadaa walumaan isin qabsiisa inni nu kasitti lallabii maal nama ciisa Nadise waraana dide itti lallabee na dide. ayyee okay walumaan qaban Yohaannis lammaffaa boqonnaa meeqa? tokko lakkoofsa 10 irraa Yohaannis lammaffaa lakkoofsa tokko. Tokko 10 nama gartee wangeelan fudhanne dubbii gartee Yesuus sagalee wangeelan fudhanne islaamni way fudhata wangeela
Hin fudhatu. mana keessanis hin naqina nageellee hin gaafatinaa jedhe. Keenya yoo namni nagee si gaafate wa alaikum nageenni siif haa ta'u akkasuma wa alaikum salaam hin jettu. Ayyee Luqaas meeqa kunoo? Luqaas 19:27 Yesuus fidaatiin duratti qalaa jedha nama dubbii kan koo fudhachuun barbaanne na faalleessu. Kunoo hin dubbistaa qoo dubbise ammaa tummaan as garagale qalaa. Luqaas 19. 27. 19:27. 19:27. Laaboo 19:27. Nuti amma diina Islaam diina Kiristoos jedhan diina Yesuus jedhan isin. Kunoo dubbise amma dubbisi mee ijateetiin nama barate. Maal jedha? Amma garuu dubbisi. Amma garuu diinota koo warra isaan irratti mo'uu koo hin barbaanne kana as fida. Ija koo isa koo duratti gorraa jedhe. Ama nu qalaa gaa qalee kasi bira jiru kana qabi. Allahu Akbar. Qalee dubbiin faaga dhabannaan. Okay, san qofa. Yesuus Kiristoos akka jedhu joollees dubartiis harrees sangaas qalaa dubartii dubrummaa qofa dhiifadhaa jedha. Si garsiisu qalaa jedha joollees. Barreeffadhu. Barreessanillee. Barreeffadhu. Gana waa hin galtaa yoom birrii qofa dalagattee gana waa hunda dalagattee galta inshallah. Saamu'eel 15 lakkoofsa 3 irra. Saamu'eel jedhin saa godhi dhubeessaa. Saamu'eel 15. Saamu'eel 12. Saamu'eel 12. Saamu'eel 15. 13 No, 15 takka 3 irra 15 takka 3 irra. 15 irra sana. Saamu'eel isa duraati yaa. Saamu'eel kun tokko lama jira. Saamu'eel 15 jetteen saa godhi booda sanitti irra deebinee dubbeen. Kunoo kanuma laala ammas na dubbisu. Yaa dubbisi qaceellatti jetee tanarra waan gudiyyoon takka waldatti haleeluyyaa malee takka birrii nyaachuu malee paasterii takka wangeela isin hin garsiisu bar. Dubbisi. Yoom laalee nama leeyu. Mee dubbisi cal jedhi. Ofii hima dubbisan lee. Dubbisi kunoo eegaa ati dhaqii jedheen Waaqayyoon Yesuus waan dhaqii eegaa ati dhaqii Amaaliqoota hin argitaami? Amaaliqoota dhiiraa jalqabdee hamma dubartiitti ijoolleedhaa hamma mucooleet harma hoodhaniitti akkasumas qotiyyoowwanii hamma hoolotaatti gaalota hamma harrootaatti ajjeesi fixi isaaniifis hin oo'in jedhe. Hin oo'in jechuun hin boo'in garaan laafin jechuudha. Maan kana hunda fixaa jedhe Yesuus ayyee. Wangeela kun. Warra Amaaliqoota ganda haluu irraa kafaladhaa jedhe. Dubartii dubrummaa sannaa baasaaf. Kanaas katabadhu suuta gaddeessee dubbistaa. Paastara keessaan dhufeeti nuti kana kakuu ittiin dalaynu quraan asiif hin galu amani nuti akkana hin goonu sin jedha. Nu katabee kana wangeela. Sindi jedha. Katam. Jedha. Ayyee. Torba keessatti saddeet qoyilaa ajaa'iba argita. Intala dubraan tuqanii beektaa. Fudhadha dubartii dubrummaa qabdu hambifadhaa jedhaa bara. Taanta dubrummaa qabna ajjeesaa. Kenna sun isin irratti haa ta'u jechuudha. Seera lakkoofsaa keessa jiraamisa kan dubartii hambifadhaa jiru. Soddomii fi boqonnaa meeqa? 30 takka 18 takka 17 Lagi katabadhu kanaas katabadhu seera lakkoofsaa katabadhu gobazi. Seera lakkoofsaa. Ilma baaree giddir. Seera lakkoofsaa. La ilaha illallah. Ta'e Yesuus si garsiifna gana Yesuus akka waaqan ta'in. Boqonnaa meeqa itti argadde. Amma gaafan amma dhaggeeffadhu boo. Amma qacellooti jallaa ilaa namni si shawwatu jiru si shawwatan islaamni siin jedhan. Kanaadha kanan isin Xonqoolii siiris. Meeqa kun boqonnaa meeqa? Seera lakkoofsaa 30 takka 17 fi 18. Seego dhiidhiis akkasumatti seera lakkoofsaa haayee. waan kana na raachisiisu. Kana jedha kun akkasi amma waa tolee kun akkanaaf na bareede.
amma qacello laali galaal akka jedhu Bartee. gartee amma ijoollee keessaa jedha gartee diree lolaa yoo Lakkoofsa boqonnaa meeqa ta'e eeba? seera keessa Seera lakkoofsa boqonnaa meeqa? 30 17 fi 18 Soddomii takka 17 aga 18. akkas amma ijaan laalaa isin lachuutu warreechi jirtanu as laala Ayyee. amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesa la ilaha illa ijoollee ni ajjeestaati yoo Haadhaan ajjeesu. inna lillahi akkana jedha kun amma ijoollee keessa dhiira kan ta'e ajjeesa dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesa dubartii dhiira wajjin ciisanii beekan jechuun tan dingilii hin qabne ni beeytaami Fakkeenyaaf tazinaa dalagu jechuudha. tazinaa jechuun tajaarsa jechuun dhiira dubartuma janajjana ijaazaa buute jechuun tanuma dhiira wajjin ciiste hunda jechuun ta dubrummaa hin qabne jechuun ajjeesa gartee akka jedhe duba 18 irratti dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessaniif hambifadhaa jedhe dubartoota tam hambifadhaa jedhe Ta akkamii fakkeenya meera naa deebi'a irra si deebi'a akka jedhu dubartoota jedhe 17 irratti ijoollee keessaa jedhe laa suuta qacello na jala deema afaan oromooti amma gizee dirree duulaa dheeyxan jedhe waaqayyoon muut ajajee amma ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ajjeesaa ijoollee keessaa dhiira kan ta'e ijoollee dhiiraa daa'imman cofa ajjeesaa jedhe dhaggeeffadhu ijoollee dhiiraa ajjeesaa jedhe deebee maal jedhe dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaa ajjeesaa dubartuma dhiiraa wajjin wal qunnamtii saalaa goote jechuudha dhiira wajjin ciiste argitee miti ajjeesaa jedhe 18 irratti akkana jedhe dhufe dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hundumaa garuu ofii keessaniif hambifadhaa jedhe. Ta dubrummaa qabdu jechuun daa'ima xixiqqoos ijoollee xixiqqoo dhiira ajjeesaa jedhee beeke ijoollee dubartii amma tan qafeetaa haa taatu amma 10 haa taatu 10 takka haa taatu 12 guddoollee haa taatu ta dhiira wajjin ciisin ta dubrummaa qabdu hambifadhaa jedha abboo. Ajaa'iba abboo. Oh my God. Walluuf ne isin ahindo asiin badu maamila an badu qoo irratti gaafadhe asitti deebi'a dhuga hin qabadha karaa kana dhuga. Abaddu ayee qabaddu. Okay. Fakkeenya booda gaafiin guddaan laa booda deemu. Akka jettuun gaafiin duba okay amma fakkeenyaaf ati dubartiin takka karaarra dubartii takkaaf ijoollee takka karaarra deemtu intalti dubrummaa qabdiif hin qabdu maaliin adda beekti? Durummaa qabduuf kaamoo. Akkamiin beektama ijoollee dubartoota dhiira bira geessee hin beekne ta dhiira wajjin hin ciisin hundumaa qabadhaa ofii keessanii booji'adhaa fudhadhaatii mana galfadhaa jedha. Dubartii takka karaarra deemti intala takka 2-3 waliin deema dubartoota na keessaa tamtu dubrummaa qaba hin qabne akkamiin beektan haa himuu dandeessa? Hin beeku. Yoo waliin rafte malee. Akka maal jechuu hafuuraan ni beekta akkam sakki jiban amma akkam jechuu akkam intala takka hojii ciiftu malee intalti dubrummaa qabdii beekta? Hin beeku. Akkana jechuun akkamiin beekan kanaatu akkamitti intala takka dubrummaa qabdiif hin qabnu akkamiin beeknaa jedhin paastarii keessan mana yaalaatiin geessaa jedhin mana yaalaa geessu ture Yesuus faan. Boota nageenya sanoo akkamitti deebisaa boota ila kunoo. Fakkeenyaaf nageenyi irratti hin ga'u nama kiristaana nama kiristaana irratti hin ga'u naan jedhu san akkamittan deebisaa. Keenya nuti jechuun shari'aan karaa nu goote nama assalaamu alaikum sin jee wa alaikum nageenis irratti haa ta'u. Waan akkasii dhanqasuma. Kaan islaama wa alaikum salaam wa rahmatullah. So kuni waan gartee akkasii isaan kunoo keessanuu kan san darani mana keessanillee fidinaa hin galchinaa nagaallee irratti hin deebisina nagaallee hin gaafatinaa jedha kunuu ni jira miti. Sobduu jedha nama waan si agarsiifne kana hunda waan asirraa agarte kana hunda sobduu jetti pheenxeen nu jala yaate jechuudha. Kanaa dhaqeetiif hunda ajjeesi yoo kanatti deebi. Kunoo dhaggeeffadhu obboleettii kee haadhoon kee ilmi kee intalti kee haati manaa kee jaalalleen kee yookiis firri kee inni ati akka lubbuu keetitti jaallattu kootu dhaqnee waaqayyoolii kan biraatiif hojjenna numa hojjenna kot jedhe dhoksatti si wallaalchise
warra abboomii kee warra abboonni kee atiis hin beeknetti si geesse itti fufi waaqayyolii saba warra sitti dhi'oo naannoo kee yookiis daarii lafaa gar tokko hamaa gar kaanitti sitti fagoo jiraniif hojjanna yoo jedhe ati isaaf tole hin jedhin hin dhaggeeffatinis garaan kee isaaf hin oo'in isa hin mararfatin hin dhoksinis isa ajjeesuudhaaf jedheeti isa ajjeesuudhaaf ati duraan dursi harka kee ol fudhadhu kana booddee immoo sabni hundinuu harka ol itti haa fuudhan akkasitti isa ajjeesaa jedha abbo. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Quraan itti duba quraanni waan akkanaa keessa jira abbo. Maatii haala keetillee waaqayyoolii bira mirgasi amantii bira gara waaqayyoolii kottu gara islaamummaa takkaa siin jette takkaa gara waaqeffataa koo yoo siin jettee gartee si waamtu si afar taate isii tanallee ajjeese jedhaa barkuno waaqayyoolii bira. So anyway waan akkanaati Yesuus akka waaqateetti amantaa miti Lewwota 25 kudha takka itti dabaleef. 25 kudha takka Lewwota. Kooftaa qoy. 25 kudha takka. Yoom Yesuus nagaa fide jedhan Yesuus fayyisa nagaa fide ummata ijoollee dubrummaa qofa dhiifadha nama fixa ijoollee xixiqqoo jedhu moo abiyyiin ijoolleen ajjeesu. Netanyaahoo daran hamaadhaa bara waaqayyoon kun wangeela Netanyahoodhaa bara. Ya Ustaz ni gaya fidi si amanu barreeffatu irraa wallahi. Netanyahu wangeela Netanyahu. Hai. Waan si gartaa qoy. Waan si garsiisu. Okay. Aye. Yesuus ani waaqaan qabaa jedha si garsiisu. Idam shan kudha takka. Yesuus waaqaan qabaa jedha si garsiisu. Okay. Wangeela Yohaannis 20:17 mubanii Ustaad. Okay.